Namitiin kun garuu sarara ofii eeggattee naa soortu. Sarara ofii natti qeessuuf ani satrii amaana biraa qabu. Satrii isii dhoorgaane. Wallaahi wabillahi namittii tana likkii wal beeyna turre narraa dhoorga. Maqaana balleessaa jirti karan taane. Hammeenya fokkataadhaan maqaana kaasaa jirti. Waan ani hin goone akka waan ani namintaloota tana waan biyya kaayiroo soobee akka waan ani cokkonee waan adda addaa godhee waan baay'ee haasaa jirti narraa gabaabsa. Abbaan barbaaddan ajandaa qoradhaa haasaa I don't care. Isinii eeyyameera tuf isinii tufeera garuu rabbi biratti isinii dhiisu malee. Garuu malee jette suni isintu dogongoratti hubattee isinillee akka hin jenne beekaa. Isin nama dhuunfaa ofiitti mana ofii jiraachaa jirtudha amma. Sababa ilmoo wal argina malee anaaf isin jaarsaaf jaartin wal argines hin beeynu. Isinillee maalan argine jettee natti kaastee na gaafattes hin beektu. Dhugaa warri miidiyaa baruu qabu. Waan amata takkaa fi cinaa dura osoo jireenya biraa ka barbaaddu taate qaadatti seentee jireenya sanuu ka'oo ifatu turte. Siigalee suni fedha isiiti malee. Kaayyoon isii biyya kanaa deemu waan ta'eef biyya kanaa deemuudhaaf xaarataa jirti. Anillee sanirratti jajjabeessaa ture jajjabeessaa illee jira. Maaliif namuu biyya kana taa'uun barbaadu kun biyya baqaati. Isa kana amma akka narraa hubattan abdii qaba. Kanaaf ani immoo akkasumattuu adda baane nama kaleessa hojii nyaanne nama kaleessa wajjin rafne laayifii waliin dabarsaa turre. Lakkii adda baanee irraa dantaasiitti akka feetaa taatu nama jedhee miti immoo wanni isin hubatuu qabdan. Ani adda baanee ilmoo walitti qabna. Anaafis yoo namni walitti nu fidu ilmoo waan ta'eef ilmoo walitti qabnu san akka isiin nagayaan kabajaan guddattuuf jidduu keenya lamaanitti yeroo yeroon arguu ilmoo tanaaf barumsa akka barbaachisu manni akka barbaachisu nyaanni akka barbaachisu waan hunda akka barbaachisu maanguddoonis nu laaltee maanguddoo bira darbinee ofii kiyyaa akkana ta'uufii qaba hireen adda nu baase jedhee murteeffadhe. Akka eenyu jiraatutti jireenya dur gizee hojii jiru jiraadhu caalaatti jiraachisaa jira. Amantee amanuu baattee isiin lakkina hin jiraachifne sinaa jettu gara laafootti maaran mala. Wallaahi wabillaahi jechuudha. Jireenya eenyu gaafadha boo namni biyya kanatti waliin hin jiru namni biyya kanatti adda bahe akka dhuunfatitti masruuf ani isin kafalu mana keessa hin baasu. Ifa yeroo tokko na dhageeffadhu. Amma namoota zala jiranii ati qarqaaruu dhabu allaali sillee maaliif kaase beektaa gara laafoo waan tokko maaliif kaase beektaa akka isiin rakkatte taasaa jiran akka waan ani mallaqa wayii kennuufi waan nyaattu dhabde waan duydu dhabde. Na dhageeffadhu kaara malaasa daqiiqaa 20 was dhageeffadhe na dhageeffadhu laal. Anamma reediin iddoo naa kennu naa jibbu akkasii miti dhugara dubbadha. An akka dhuunfatitti isin nikaa wajji qabaachuu dhabu ani beekuu danda'a. Okay? Namoonni azala kuni warra si wajjin kaayiroo jiran yoo ta'e malee warri miidiyaa kanaa namni tokko hin beeku. Kanammoo rakkoo kana qabate nu beektaa? Beekaa garuu ayyaa booda beekaa. Nu beektaa? Isin warra miidiyaatitti gaafsan dubbii kana lafatti fidna jettan. Osoo akkuma fixxaniin yeroo viidiyoo gabaabdoo akkuma gaafan jaartii haraamaa ta'a gaafdeeffadhu maal godhe beektaa? Ijoolleen na foggortee jalaa deemte minaamin jennaan tama haraamaa san ijoollee mataa ittiin cabsuu jedhee waraabee viidiyoo poosti godhe. Namni hundi deebitetti beeka jechuudha. Okay? So akkuma haraamaa waraabesanitti ati halaala rakkoo hin qabu warri na arrabsitan warri mana kiyyatti buutan ani furaa waliin seeran geggeessee jira narraa gadi bu'aa isin kabajaa isin jaaladha osooti jette hanga tokko namni iddoo sii kenna. Garuu amma booda dhagaa bara atuu jetteerta anaaf furaa ol kaleessa jaarsaaf jaartii turre har'a garuuyyuu jaarsaaf jaartii miti. Akkasitti quba qabaadha. Amma gara laafoon isinitti meem yoo galata ayyaaddan kun waan har'aati miti silaa waan amata tokkoof baatii 5 duraati kun. Ani meeqaafisi qabadha gara laafoo furaa ol baatee reediin jaarsa kiyya jettee dubbatteerti. Reediin na rakkisaa jira akka na godhee jiran jetti mee biyyi kun immoo waan isin hubatuu qabdan Suudii miti Dubaayii miti biyyatti wal doorsisanii afaan itti wal qabanii miti. Waan si ajaa'iburra. Furaa ol waan haasa'uu barbaadde osoo namni tokko fuulduran dhaabanne biyyatti haasa'uu dandeettu. Biyya rakkadhu jechuu dandeessu. Biyya inni akkana na godhe jettee himatuu dandeessu. Biyya firiidamii Ameerikaatti qoo Afrikaa keessa jirra. Biyya Afrikaa irraa dimokiraasii sadarkaa jalqabaatirra dhimma jiraachuu dhabuutirratti dimokiraasii qabdu keessa jirra. Biyya akka Suudiitti toldoorsanii watarra akkana goote bor akkana si godha. Yalla biyya toldoorsuu miti. Yeroo takka dhiifama naa godhi
rakkoo mi fura ol kana amma namni tokko tokko sobiyyeessan jiraadhe waan biroo illee naan jedhani alhamdulillah bakka Dubaay hin jiraadhe atillee beekuu dhabuu dandeettaa dhiifama irraa ta'e achuma biyya keessan keessa anama hin beeku dubara wayiiti yoo ani irra kaa'e rabbi beeka yoo isin nakki jibde isin immoo rabbi beeka biyyuma san keessa anamma wanni mufraa'oli yeroo hunda akka waan ati nyaatan kenninee fi akka waan ati nikaa irraa qabdutti akka ani wanni gabbee yeroo hunda mufraa bira daawwatu gurra si habuutu sillee gurra habuutu nama tokko tokko wacaa wincee dheengadda tiktokii nuti online irraan bannee itti kennine illee gurra habuutu dhageeffadhu laala. Mucayyo gaafa ani gadi bahee sagantaa san banee dubbadhu guyyaa sadi booda duuban dhuftee na dubbistee waadaa na galchisiistee okay wannan umfraul da abada ka dubbadhu umfraul gari isin dubbattus bada isin dubbattus irralle fudatina inde garina nanjette mali sababni si nama ubdande demu nama luka qabu nama sammu qabu nama mana ijaratetin demu mali rakkon isi akat jette kanat rafar jennan kakatte qur'an rabbitin sahaba inshallah khabasi ya rabbi allah mu albatin basati kakatte dawaa nyaachisanii sirriin jirtu taqaamii hin qabdu okay waan amma jettee ittiin deebitu hatta sitti dhiilaan niitii teeti ana makka biraa sanii geessu laal namni kun booda natti kaa dhagaanii hatta maan na jette sitti immoo mintaaf jettiini akka isiin fayyituuf nama itti godhaa yaalchisaa tokkoffaa mucattiin tun ummi firaawal mucattiin na jette kaasin laalka okay jaartii meedii jettu Ayaan qabdu yaalchisaa kan biroo muuziqaa kan dhageeffanne irraa dhoggaa namni muuziqaa dhageeffatu ammallee osoo akka fedhe qaanii ittillee waan tokko godhanii hin ta'uu fi deebi'ee xiqqoo xuuntoo ta'e san tasaaruu ka sagalee hin qabne sanillee naannessiti isillee irraa dhoggaatti ministeera kanuu dalatti himte ani sanuma hanga har'aatitti atis waan garaa na nyaattu namallee walitti naqee dubbii kana isuu waan hin barbaanneef gadi dhugee akka nama gartee walitti qabadhee taa'aa ture so me ate amma gaafa maan dubbanne naan jette namni si wajjin achi nyaatu namni si wajjin achi dhugu kakatee ummi firaa'ol rakkoo akkana qabdi yoo naan jedhan yoo isinaan jetta beenatti amma dhageeffadhu Allah ilati odiraama natti mutaayu saaruu ka jedhi qooya ka jedhu isiin eessa argite akkanatti garas gortuu fi warri keenya sun kabbaatiidha xiqqoo isii waa liqimsisiisee naan jedhani sillee irraa nambisnii bara ambee kasala gore malee musu jaaladhu ani waasitti mu wallahi wa billahi abbaan fedhe duraafuu ni maa fedha geeffadhu nama jiru of duraaf nama bakka yeroo jiru ana summi siirii maalii namni odeessu waan na nyaachisa summa billahi waan ta'u maaliif an nama rabbi amanuudha natti godhaatini yoo isin milkaa'e wallahi ana zaabaa galu summii maalii jedhan biyyee polotikaa shayxaanaa garte wallahi nan injifatu anin jedhamee dadhabe akkanas si godhamee akkanas si ta'amee kun sitti laaxamee sun sitti laaqame waan an godhan ani tokkoffaa musliima nama salaatudha lammaffaa shayxaani nan injifatu danda'e shayxaanin nan injifatu shayxaanni xixiqqoodha tun maal summii maal way suudaanii jirretti fakkaate this is Cairo brother Cairo da guni bar biyya hudduu namaa keessa kaameraa jiru keessa jirra bar hudduu namaa keessa ukaani ulaa namaa miti hudduu namaa keessa biyya kaameraan jiru manas bakka zibaala itti darbamu biyya kaameraan jiru keessa jirra namni waan godhu dhabee garana deemee garas deemee oofee waa bokkottu waa godhinu maalii godhinu oo eenyu itti godha silaa isiin eessa itti mana eenyu itti waa nyaattu ila reedii inni fikir ansi jaaladha dhagaye hamtu si jechuudha. Ani si jaaladha bar amma kasii haasaa jiru ati gaafa tilmaamtu. Goriin laal waan tokko si deeggaraa waan tokko irraa fudhadhu ani abbaan yoo natti dalagee ilal abad itti namanu it is okay 100% si deeggara. Akka waan ta'u godhe abbo haqa barbaaddaa gara laafoo haqan barbaaddaa. Haala wasaale nama akkas jedhe san nuufiti. Eessatti akka arge inni maaliif mana san akka dhaqe mana maali jettan san. Nuti itti godhe nama san illee hin qabnaaf kaayoo namoonni waa itti godhe nama san illee qabnaaf deebinu. Isin dhageeffadhee isin immoo akka mataan iyyutti bakka nan dhageeffattanii. Lammaffaa irratti dhagaye kaameeraan dachitti saqqalamee waaqatti saqqalamee minnoo kaayoo nutti akka abbadan Dubaay caalte Dubaay koo kaameeraan lama saatelaayitii qabdi asitti turan waan fedhe godha.
haga abbaan dhimma san Abitti hin danda'amu. Mootummaan biyya kanaa mootummaan biyya sanii garagara. laa dhaggeeffadhu haga abbaan dhimma san qorachiisee baasutti ati kaameeraa nutti hin taane Dubaay saatalaayit taalle wanni akka jalaa Isa jechaa jira warani namni tokko eega rakkoo wayii jiraachuu bare. Maaliif ofirraan anammoo osoo waan akkasii shakke. dhiise bahuu danda'a dhaggeeffadhu bahuu danda'a garuu wanni ati beekuu qabdu laali jecha amma kanarratti abbaa nuu fidi abbaa ta'ee እንደዚህ አይነት ብልጥና የለም dhiise amma bar ajandaa keessaa baanayyu soo deemnu ajandaa nam naasaa jiru keessaa baanayyu bar amma ila igale waan biraa keessa darbinee tarree ani bagara kennan darbitu sadaqaa keessaa baafne bishaan hin bitanna min ayye bitan dubbuleeso sababii kanaafin ani wanni ol baasee furaa'ol irra dhaabbadhee akka dubbatu nan godhe bakka mucattii akkuma jedhan mataan isii xiqqoo shuu jedhee jira jedheeti malee atis intala arsii isilleen intala arsii dhiisuu wallaalle. Evidensii wayii amma dogongorri kee evidensii wayii qabaatuu qabda turte laal dogongora keessi hima namni tokko gaafa waan wayii aaru gaafa waan wayii murteessu. Achi waa onna hin maraadhee hima amma wanni himuuf namni sun akkuma himaa miti bar evidensii jechuun ragaa wayii yaani nama san irrallee ta'u qorattee akkas jala deemtee kaatee agartee dubbiin kun akkamii dhugaamoo dharaa qulqulleeffatee ga'e namni fida malee amma miira keetiin qofa deemaa arga miira keetiin yeroo deemtu garuu waan baay'ee balleessaa arga wanti balleessaa jirtu maal tokkoffaa namni galaxatti faamee akka maraatatti narra duulaa jira lammaffaa okay challisi in fida challisi doktora Asri assalamu alaikum antu gono Sagaleen jira. Nagaa jirtani fayyaa. Fayyaa alhamdulillah. Maglacaa kennaa jirta kormar diifa. Maglacaa maal kennaa jirta bari waanuma uumu. Ragaa yookaan wanti isin wanti deemamaa jiru wayii jira. Waan maan bayyamaa jiru kanarra maaltu waan kana isinif fide maaltu iyyuu geesse gaafii gaafataa jiru. Maal deebii deebisa silaa kun waan aduu miti warra miidiyaa waa waadaa aduu miti. Doktorri dikkoo isii bakkeen isaan jiran ala jiran fakkaate mana keessa hin jiru. Ayyee evidensii amma bar hunda caalaa kaayyoo ture dhageeffadhu gara laafoo dubbiin dheeratee farratti fe'anii dhageeffadhu kun anaaf si lama miira kennaa isaarra waa'ee hawaasatitti yoo deebine waa'ee miidiyaatitti yoo deebine ani ummufura waliin barbaada ture bakka kanatti atuu naa yaamte natti tola maaliif jennaan wanti haasa'amaa jiru kuni sila isimatu waan kana gochaa jiramu namni akka nama maraatee ofiisaatii dalagaa dhabee ajandaa godhatee isillee isin baay'ee isin maraachaa jiranii bara beeytami kan wanti isinaa softanirraa akkasiin miira keessa galtee kakaatee sammuun isii batabbatamuuf karaa guddaa gootanii amantanii amma mudaattanii daandii guddaa. Dhagayi reedi haasaan dhoogina mana haasaa dhagayi namni nullee akka nama dalagoo hin qabne nu godhee nu maraachee miidiyaa kanarra nu fide namni isillee akkasiin teettee fuulii ofii manatti danfifattee akka nyaanni nu godhe isii waan tokko dubbattee osoo hin taane tokkoffaan siiduuna lammaffaa akka jala callisee sii hoogganaa waan kanaa moo tokkoffaa Mubaarak Musammaat isin sadii mikinaatun odoo isin namni gammadee jiraachuun hin danda'amu bultii keessa erga seene booda. Bultii keessa erga seene as dura gaafa bultii keessa san bakka amma birrii doolaaran itti kafalee itti gannaqee fideetu san maaliif fiddee miidiyaa gubbaa fiddee nuuni maraachisin gaafsa ni dideeti nu hin jiru nu hin duune. Gaafsa illee akkanuma ture tiktookiin hin turre malee akkanuma ture miidiyaa irratti feesbuuk irratti postatame yuutuubii hundarra jira akka yaadannootti ilaa irraa karaa taa'u jira. Kanammoo oduma ta'eef ati naan jetteefi miti miidiyaa irras fidu ati naan jetteefi miti kan miidiyaa irra deessu. Amma bara akka jechaa jirtutti gara laafoodha dhageeffadhu. Waan nuti hin jenne maangoone maal taataniif mana maalii waan taataniif ani ajaja keessanii waan isin barbaaddan godha.
ilma keenya obboleessa keenya jaalattee goota adda jiraattaa? Ayyee akkasiimi. Akkasuma taate bar namarratti duulanii osoo hin taane namatti ka'atuu fi nama abaaruu nama xiqqeessuun garagara. Natti ka'ataa hin jirtu baratti. Natti kakaasaa na abaarsisaa ani baay'isoo hin beekta. Wallaahi summa billaahi namni na arrabsaa jiru hundi cubbuun irraa dhiqataara. I am very happy baay'ee gammadaadhaani. Cubbuun irraa akka dhiqamu barbaade cubbuu baay'ee qabaabii fe'an duraan baay'ee durriyyee ture. Sigalee cubbuu akka irraa dhiqatan barbaade. Gabaabamatti nuu qabamtamoo nuu qabamtu? Gabaabamatti nuu qabamtamoo nuu qabamtu? Maal? Akkuma arsoo matittis akkuma ilmoo matittis inde maalin hambara hangafa keeti maalin jechuudha. Maal sii qabamaa jedhe fakkeenya baati kabajaan na gaafatte taanaan kabajaan dhugaadha. Amma kabajaan na gaafatte kabajaan sii deebisa waan ta'eef maal sii qabamu fakkeenyaaf. Dabartitee miti mucattiisirra dhaltee miti mucattiisi wajjiin akka tireemettu kan iddoo adda addaa dheetee seenaa adda addaa qabduu miti nuuyyuu ka waa'ee fi waa'ee keessan hin beekne kuni haalli isin duuna wajjii fi mubaarakin wajji wal taatanii godhaa jirtan kun nuuyyuu sammuu nu tuqaa jira isii immoo baara sanitti geessuu ka'e waan kana nurraa qannastan moo hin qannastan. Hin jiraatina dhokadhaa nurratti hin gammadinaa akkana jechaa jirtati. Laala gammachuu gammadaa. Maali wanni biraa wanti nama goone maal ol baanetti ni nama xiqqeessine? Mee gara laafo ol baay'ee nama xiqqeesse moo ol baay'ee waa godhe moo salabireetii qopheeffadhe salabireetii san gammachuu qoodame akka kiyyatti jechuun namni yooma harkaan qabee na xiqqeesse naa wayyaa gartee gaafa guyyurraa achi galabbatamee as galabbatamee anaa jaartii tiyya jala badde jaartii tiyya anaa wal dhabe anamma gaafa dhugaatitti maqaa. Jaartii si fuudha kasanii baarree jaartii si fuudhetanii si qabbaneessa malee jireenya dhaabetti miti harka si qabbaneessu. Kuni jaartii fuutee kaatetti jaartii saniin obsita malee namni bar waan gaarii tokko yoo godhe waan gaarii san namarraa fudhatee waan san gochuu danda'u qaba malee maa goota fi nurraa dhaabii maalii haasaa ijoolleen haasa'ini. Ijoollee mee doktora siniin galee moo hin galle? Maalin ijoollee maal? Wacca keessa irratti fakkaata. Dhiigaa lama oofaa qoo hin fedhaara. Dhagaye ijoollee miti ani naaf falleessa irraa qabu kanaatu nam maraataa yoo ta'e malee asii kaayuutti ni naafuani yoo fayyaa qabadha ormasitti naafaani. Okay? Deebee jibbaa keellee hin qabu normaali yoo mawaasiin jedhu. Anila gara laafoo akka na biratti haasoftu kanatti osoo miidiyaa kee banatti halkanii guyyaa haasofte baay'ee sirraa gammadaan akkasii miti akki yoo ani na bira jirtanii fi akki gisee warra wanno haasa'u garagara rakkoon barsanii amma muktarama yaanii. Hedduu takka respect na goote respect godhee siinaasee uummata faamsisaa jira. Kun waan gaariidha. Kun anaaf sirrallee waanuma barbaachisaadha. Amma rakkinni jiru. Gizee ana biraa amma namitti nasraa jedhanii san narraa dhoorgalee dhiifama naa godha asli Profeesara Tuyyuu namitti sun hamtuudha. Sinaa wayya dhugaa siin jedha. Wanni sinaa wayya siin jeef na eebbistee osoo hin ta'in yeroo tokko balsitti jettee waan argitee haasoftaalee gizee kaan sarara haasofta. Namittiin sun garuu sarara ofii eeggattee haasofta. Sarara ofii natti qeessuuf ani satrii amaana biraa qabu satrii isii dhoorgaani. Wallaahi wabillahi namitti tan likkii ol beeyna turre narraa dhoorga. Maqaana balleessaa jirti karan taane hammeenya fokkataadhaan maqaana kaasaa jirti. Waan ani hin goone akka waan ani namin talootana waan biyya kaayiroo osoo beeyta akka waan ani cokkonee waan adda addaa godhe waan baay'ee haasaa jirti narraa gabaabsa. Abbaan barbaaddan ajandaa fudhadhaa haasaa I don't care. Isinii dhiiste isinii eeyyameera tuf isinii tufeera garuu rabbi biratti isinii dhiisu malee. Garuu immoo garuu hammeenya waan hin jirre duuban nama gurgursanii. Sunillee rakkuma. Gaaf kaayiroo jirtu shaayii bunaa jennaan mushkila nun dakalu. Gara lama osoo hin barbaanne na kolfteetu shaayii bunaa jedhi. Amma bakka gizee bira walitti dachaana. Amma silaa kaayyoon kiyya kanan turre dhugaa rabbi hedduun aaree manni aaree maa inni ani mufara walitti aaree seene ture maaliif itti aaree dhugaa jiru isiin akka dubbattu barbaadatu dhugaa jiru yoo isiin dubbatte bareedaatu garuu hin baqate namuuyyu bakka dhugaa attu galatoomi kaseente namni baay'een baqatee ture siyuu kan addeessi fide dhugaarraan baqatina namatti himaa malee hanqina jiru yaani gorsaa miira sitti dhaga'ame akka gara laafu hin baqadhu jechuun namni mana kee akka dhufu barbaade malee mana namaa dhaquu waan hin fene.
Malee maal No, no, jedhama. akkasii miti akkamitti wal faamna naaf se'ayyee. Mee akkamitti si faama ati akkamitti na faamta? Aanaa kan irraa dubbataa jirtu kun yoo waan sitti dhagaame takka irratti ibsattee natti himattee adda siin baafne akkamitti wal faamna? Namni hiite natu hiite eega jette atummaan qabattoo kee jabee dhufuu qabda malee akkuma waan wanti mana dhufuun dura amma rakkoon maal ta'e gara laafoo nama takka nama lamaa miti. Namni irratti haasa'amaa jiru nama takka. Namni haasaa jiru nama kuma takka. Mana nama kuma takka irra deemee takka takkaan faamsisuu hin danda'an. Kamtu irra filatama? Kamtu irra dursa? Kana sitti kaasee bira dhaquu qabdati. Yoo fakkeenyaaf. Mana naawoo hin jettu. Mana si hoo isa rakkoon qabu garuu haqan dabsu. Haasaa kee keessatti an akka barbaaddetti haasaa I don't care. Fooloo fakkeenyaaf namni kuma dhibba gasii kuma kana ani fooloon tiyya fakkeenyaaf liibina seensiftee sadarkaa sadaqaan keessatti naa baatu yoo naa geette kalli walli waa jaannataan seen wedha sadaqaatti keessa darbadhee ta kennu namaa kennee salaam ummata nagaa jirtu jirra fayyaa korma maglachaa kennaa maglachaa